Ini bifna no falcha ija qalbirra no hambisa hayyee waaqayyoon kan hunda lafa yechuun kan hunda gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulche irraa gora nu oolche dogoggora nu oolche biyya keenya biyya nagaa haa nu godhe xiqqaa keenya nu guddise guddaa keenya nu bulche wallaalaa keenya nu maare beekaa keenya nu cimse yaa waaqayyo ummata keenya tokkummaa nu kenne walii galtee nu kenne warra wal jaalatu nu godhe eebba kanalleen har'a hayyoonni bakkanaa burqitee hayyoota boruu kan nu taatu ijoollee tanalleen ati nu guddisi nu eebbisi yaa waaqayyo haartii jechuun kan biyya guddisu kan biyya kakaasee misoomaan biyya guddisu biyya kakaasanii hojjetanii akka guddatan baratanii akka baratanii biyya bulchan kan goosisu haartiin biyya calaqqisee kaasee miidhagsee kan argamu wanna ta'eef ati nu waaqayyo keenya ati nu gargaari ijoollee tana nu guddisi wal gargaaranii tokko ta'anii wal jaalatanii waliin akka jiraatan haartiin kun kan hojjetu wanna ta'eef haartii kanalleen waaqayyo nu cimse ijoollee tanalleen guddina argatanii bakka gaarii akka nu yaa waaqayyo ati nu taasise haartiin waa baay'ee qaba beekuma qaba seenaa duubatti nu walaafelleen haartii kanaan beekama gootonni keenyalleen ittiin nu guddatu yaa waaqayyo ati nu guddise gootni kan ittiin beekamu haartiin tu guddisa biyya guddatte keessatti biyya walii gale keessatti badaan hin jiru wal jaalala jira tokkummaan jira misooma ofii guddifatanii waliin jiraatu waaqayyo ijoollee tanaati nu eebbisi nu amma beeknu eebbifnee irraa waaqayyo kan nu caalu isa wanna ta'eef inni nu haa eebbisu falcha ija qalbiirraa nu hambisa hayyee gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa abboo nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi hamaan gargar nu bulchi tolaa wajjin nu bulchi si ammanna waaqayyo nuun dhagaye si kadhanna nuun dhagaye uumaa rabbiitiin nuun dhagaye uumama rabbiitiin nuun dhagaye kunoo ijoolleen tunillee hin guddanna jedhaniiti weellisaan waa baay'ee qaba waa mara qaba kan ciisellee hin kaasa hin dammaqsa abboo isaanillee nu guddise ijaa qalbiirraa nu deebisi isin nu gargaariti waaqayyo nu guddisi sadarkaa guddaa akka ga'u rabbi nu taasisi cimaa akka ta'u nu taasisi kan rabe akka kaasu rabbi nu taasisi abboo uumaa rabbiitiin si kadhanna uumama rabbiitiin si kadhanna gadaa uumaa nu haa taatu gadaa safuu nu haa taatu gadaa seeraa nu haa taatu abboo hangafti oromtichaa boorannillee baallii walii kennuuf gadaarra jira ishiinillee gadaa uumaa nu haa taatu booranni safuu qaba hangafummaa qaba amma eebbi inni irra jirullee baalliin isaa walirraa fudhatanillee baallii haqaa nu haa taatu gadaa haqaa nu haa taatu abboo gadaan nurra haa bultu nullee gadaa jala nu haa bulchu ilmaan oromoo takka nu haa taasisu garaan tokko nu haa taatu kan wal lolellee nu haa araaramu kan wal jibbillee wal nu haa jaalatu nuyi jennee rabbi nu haa jedhu eebbisaan nama haa ta'u itti guutan waaqayyo haa ta'u abboo gadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbina leel jenne waaqayyo nagaa nu oolche nagaa nu haa bulchu daabii sababii nu haa oolchu irraa gora dongogora nu haa oolchu kunoo maatiin keenya weellisaadha weellisaa keenya kana buddeena isaa nu haa guddisu guddisee bootadhaan nu haa ga'u biyyattii wajjin haa bulu nu wajjin nu jalatti haa bulu guddoo jalatti haa bulu kunoo akka nu jenne rabbaa jedhu bara kanallee bara gaarii nu haa ta'u barri gaariitti nu raawwatamee bara qabbanaa nu haa ta'u akka nu jenne rabbaa jedhu gadaan quufaa gabbisi waaqa eebbisaan nama haa ta'u itti guutan waaqayyo haa ta'u horaa bulaa liibana hayyee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hiriyoottan kiyya akkasumas immoo hiriyoottan maatii kiyya hiriyoottan obboloota kiyya na kabajanii sagantaa kana guyyaa har'aa asitti irratti na argamtanii duraan dursa irratti naa galatoomaa na ulfaadhaa baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Namootiin hedduun sagantaa kana irratti namooti osoo nan hin waamin
gama onlaayiniitiin namoonni iddoon dhufanii sagantaa kanarratti akkamitti osoo ati nu yaamtee osoo ati nu waamin nu dhufnee nu argamne jedhanii isaanillee galatooman jechuu barbaada. Egaa keessummoonni hedduun kan dhuftanis kan ganaa dhufaa jiranis haga dhufanitti nu obsina. Warra caffee doonsaa biyya keessatti guddadhe biyyan itti ilkee buqqifadhe biyyan itti sagantaa waltajjii kana gaggeessuu sagantaalee garaagaraa eebba hoteelaa ta'ee konsertii garaagaraa ta'ee warra caffee doonsaa dhugaa dubbachuudhaaf abbaa dhaloota qubee barsiisa abbaa isaa naa galatoomaan jedhaanii warra caffee doonsaa hundi keessan ulfaadha jedhaanii keessummoonni hiriyootan firoottan kiyya kan caffee doonsaa kan kallattii kama Oromiyaa keessa jirtan hundi keessanoo sagantaa kiyya kana kabajaa fi jaalalaan dhuftanii asitti argamtanii haga sagantaa qophii kanaatitti wajjin turre jettanii na cina dhaabbattan isinillee naa galatooman jedhaanii egaa an jalqaba hojii kana bara 2009 irraa ka'ee haga guyyaa har'aatitti keessan jira guddinni isin na bukkee dhaabbattan isin na jabeessitan kunoo ani itti fufee jira naman galateeffachuu qabu akka hojii artii kana jajjabaadhu duraa duubaan itti fufu yoon kiisarree waa rakkadhe kan ni deeggaraa turan abbaa koo haadha koo akkasumas sagantaa kana qopheessuudhaaf waan baay'ee haalota mijeessuu kan na faana turan artii kana kan na jalqabsiisanii bakka guddaadhaan bakka narra ga'u kanaan kan nagaan obbo Saggaayee Dayyaasaa abbaa obboleessa Dinquu abbaa hiyyeessota maraa haal tokko milinaa kennaaf himee isaanillee ulfaadhanaa jedhaanii magaalaa Adaamaatirraa guyyaa kaleessaa dhufanii kombolee bakka iddoo dhaloota isaanii dhufanii hiriyoota isaanii qabatanii sagantaa kii kanarratti argamanii hundi keessanuu firoottan obbolootan sagantaa kanarratti argamtan naa ulfaadhaa naa galatoomaa. Dhugaa dubbachuudhaaf galatoomaa Oromoon bal'aan akkasumas hiriyoonni kee sagantaa kana na cina dhaabbattanii keessattuu Rooberraas sagantaa iddoo gatee dhufe naa galatoomaa uummanni kiyya asitti na argatan hundi keessanuu naa galatoomaa naa ulfaadhaa na kabajanii maatii kiyya kabajanii hiriyoota kiyya kabajanii asitti argamuu keessaniif guddaa naa galatoomaa ulfaadhaa hin jedhaanii akka koottani baay'een gammadee gammachuun daangaa hin qabneen gammadee gaa namni dadhabbii malee bu'aan argatu waan ta'eef anis dadhabeetiin sagantaa kana itti dadhabee as ga'uun qaba jedhee wareegama itti kaffaleetiin as ga'ee uummanni kiyyas immoo na gammachiisee itti gammadeetiin as ga'ee. Nuti waan dandeenyu maallaqa qabaannee odoo hin taane akka aartii tokkootti saba keenya hunduma iddoo hundatti argamnee saba keenya bukkee dhaabbannee gargaaruu waan dandeenyuun anamma fakkeenyaaf sagaleedhaan gargaaruu hin danda'a waan biraatiin illee gargaaruu hin danda'a kun immoo iyyuu maallaqa qabaannee odoo hin taane isaaf hamilee ta'uun dhufe. Kanaaf hedduun gammadeera innis baga guyyaa kanaan siin ga'een jedha galatooma. Namootiin galateeffachuu barbaadu jalqaba irratti maatii koo abbaa koo haadha koo akkasumas immoo hiriyoota koo warra caffee doonsaa garee barsiisaa baay'isaa abbaa dhaloota qubee warra caffee doonsaa keessattuu galatoomaa naa ulfaadhaan jedhaanii egaa Rooberraanis akka hiriyummaatti artii keessas waan jiruuf sagantaa inni gatee dhufe ani waanan beekuuf na cina dhaabbatee guddaa galata kee maal jedhee akkan ibsuus naan galuu ulfaadhuun jedhanii carraa kanatti fayyadamee naa galatoomin jedhan isaanillee namoota Oromoo mallaan sagantaa kee irratti argamtoon hundi keessanuu galatooma ulfaadhaan jedhan. Golee fardaa yaa ijoollee tabbaa jedhii yaa ijoollee tabbaa golee fardaa yaa ijoollee tabbaa itti yaabuu daamaa yaa ijoollee tabbaa golee fardaa yaa ijoollee tabbaa gadaan tichaa yaa ijoollee tabbaa. Golee fardaa yaa ijoollee tabbaa jedheedhuma keessatti gidduutti suuqii fardaadhaa qabaa sirba aadatii ganaa ittuma dhufnaa. Egaa uummanni kiyya akkuma har'a gammachuu gammade kana sirba kanallee yeroo dhiyootti kiliippii isaa uummata biraan ga'uu nan qaba. Egaa artiin jabina barbaada waan ta'eef albama hojjechuu irree yaada waan ta'eef albama sana immoo hiriyootuma faana waan hojjechuu qabu ganaa hojii bal'aan hojjedhaa. Keessattuu obbo Saggaayee Dayyaasaa sagantaa kiyya kanarratti kaleessa guyyaa Adaamaa irraa dhufanii hiriyoota isaanii qabatanii sagantaa kiyya kanarratti na argamanii isaanirree guddaa galatooma ulfaadhaan jedhaanii agan bakka kana ga'utti kan ganna dhaabe hundee ta'ee kan ganna dhaabe obbo Saggaayee Dayyaasaati carraa kanaan obbo Saggaayee Dayyaasaatiin galatoomaan jedhaanii ittaansuudhaanis barsiisaa baay'isaa abbaa dhaloota qubee irra deebi'ee naman galateeffachuu qabu akkasumas hiriyaa kiyya baay'isaa Bashaada akkasumas immoo Boroo Nugusuu Roobeedhaan hundi keessanuu galatooma hin jedhaanii kaayyoon kiyya gara fuulduraatti albama bareedaadhaan waggaa dhufuus ta'u waliin eebbisiisuu dandeenya isin biran jira jechuudha. Galatooma ulfaadha isinirree nu kabajanii bakka kanatti argamtanii nu cina dhaabbachuu keessaniif na cina dhaabbachuu keessaniif galatooma ulfaadha isinin jedha. Biluu miidiyaa
Leel gama kiyyaan akka saba tokkootitti waan dubbachuu barbaadu keessaa dhiifama of galchaadha. Biluu miidiyaan kun jajjabeeffamuu qaba. Miidiyaa Oromoon fuulduratti abdii guddaa irraa qabdudha. Nu jiraadhaadha, jabaadhaadha. Waan dandeenyu wal bukkee dhaabbannee isin deeggarraa, isinis waan nu deeggaraa jirtaniif isin dugunguruu lafee dugdaati. Akka aartii Oromoo bakka hundatti bakka hedduutti isin argaa jira. Nu jiraadha. Uummannis immoo kabaja isaaf qabu, jaalala isaaf qabu irraa ka'ee sagantaa kana sagantaa ajaa'ibaa godhee fi irratti argamee amma iddoon taa'umsaa dhamamutti irratti argamee waan jiru gumaachas haa ta'u deeggarsa garaagaraa godhanii fi isa gammachiisanii jiru. Namanumaan sagantaa ajaa'ibaa sagantaa akka kana argeen beeku. Sirbi gadaa immoo gaafa nu bira ga'e kana caalaa deeggarsa hedduu goona fi nutis waan dandeenyuun nu akka waliigalaatti aartiidha. Aartii keessa hojjechaa irraa sirbaan gargaarree jechuudha. Sagalee keenya baafnee gargaarree waan humna qabuun gargaarree. Kanaafuu sagantaan eebba gadaa hedduu sagantaa ajaa'ibaati. Isinis hedduu galatoomaa kiiloomeetira dheeraa dhuftanii sagantaa kanarratti argamuu keessanii fi guddaa isin galateeffannaa ulfaadha isin jedha. Obsaani amaatii isaati. Inumaa jechuudha. Akka inni ijoollee wajjin walitti dhufuun uummanni hin dhufneef akka kiyyatti jechuudha. Maaliif ijoollee baay'ee hin deeggara. Bifa walaloo yeedaluudhaan illee deeggaraati ture. Ammallee anallee na deeggaraa jira. Kanaaf sagantaa isaa kun akka eeggames ta'uu baatu akka ani eeggattis ta'uu baatu baay'ee bareedaadha. Kanaaf isinillee warri miidiyaa baay'ee galatoomai. Gaafa sirbichi immoo kiliipii isaa bifa bareedaadhaan waraabbameetu onlaayin ta'e walitti deebineetu kan wal gaafannu ta'uu mala. Deeggarsi keenya kanaan hafuu hin qabu. Har'a abbootiin qabeenyaa asitti argamanii isa deeggaran kun borullee itti fufuu qaban hin jedhan. Maaliif guyyaa tokkoon deeggarsa walirraa kutuurra mucaa kana waan hedduu barbaachisa. Maaliif borus uummatuma kana qabatee fuulduratti tarkaanfata waan ta'eef uummanni kun isa cinaa dhaabbatee toon nu illee hiriyoottan isaa akkasumas immoo sagantaa adda addaa safaa goonee hojjetnee fi mucaa kana fiixatti baasuu qabnan jedha. Isinillee galatooma guddaa galatooma. Maqaa aanaa keenyatiin aanaa gimbichuuti irraa dhufne nuyi maqaa barsiisaa baay'isaatiin akkasumas hiriyoottan isaa naannoo isaaniitti argamanii fi keessummaa as jiru kanaan guddaa galatooma isiniin jedha. Ulfaadhaa waraabaa.